qur'aanan shallama jetta. Kuma saddeetamaan ol baate. يا رب إن شاء الله. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ankuma saddeetama Itoophiyaatiin bukkeen dhaabbadha jette bobucaan. Allahu akbar. Akkana kunoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kunin buliyanti yaa hordoftoota seenuu tub subscribe godhaa lakkii godhaa isiniin jedha. Yaanni kiyyaanii qabadheetiin dhufe akka sagalee dura irratti dhageettan sanirraa dubbachuu barbaade jechuudha. Sanirrallee wanni dubbachuu barbaade samuuni kana ajandaa tahee ajandaa guddaa ta'eetiin namni hedduu waan kana dhaadhisaa jira. Haa ta'u tarii obboleeyyan tiyyaa hin beeknu jechaadha waan markatanii. Inshaallah fakkeenyaaf ustaazaa kennanii namni wayii dhukkubsatee guuraa jiraatanii rakkoon hamtuu wayii jiraatte guuraa jiraatanii namni beeku hin jiru. Garuu yoo ustaazallee tahee obboleettii teenna ta'uu baatee kuma 80 kenne jettu tana wallaahi laziim namni harkisee ol baasee hin jiru. Namni kiyyee isiitii giddiin fuudhe hin jiru. Fedha ofiitiin qabaannan irraa hafnaan ol baatee kennatte jechuudha. Kanaafuu namni hedduun mootuu maalii akkamitti akka inni tahamaa maalii ani amma fakkeenyaaf markaza imoo qabaa qara'aa jira alhamdulillah. Waan shabakaatii fi waan kiraa manaa ustaaza irraa ni kafalla jechuudha. Fakkeenyaaf garuu immoo sanumaa namni dirqiin Zainaba fidi jedhe wallaahi laziim kiisha kiyyaa fuudhan jiru jechuudha. Ani fedha kiyyaan kenna yoo kennuu barbaadellee jechuudha. Yoo dhiisuu barbaadellee fedha kiyya. Kanaaf immoo osoo dhiifne ana hedduu dasna jedhaa. Maaliif jennaan obboleeyyan keenya sirriitti shamarran waa barataa jiran jechuudha. Waa hedduu barataa jiranii. Waa baay'ee barataa jiran. Ani akka mataa kiyyaatti yeroo biyyarraa dhufu wallaahi quraana hin beeku jechuudha. Quraana hin beeku. Kakuu hin kakadhu akka hin kakanne jechuudha. Quraana faatiyaa ittiin salaatu bicha sannamuu hin beeka jechuudha. Haga takka caccabsullee garuu takbaaran hin qara'u hin caccabsa. Baay'ee ayiida jechuudha quraana rabbii kana. Garuu namni kun faatiyaa kana yoo sirreeffate wallaahi akka malitti yoo kadhate azaaba ofitti kadhata jedhan namni. Xiqquma isii qubeen daad baatee yoo hin qaraamin soad baatee yoo hin qaraamin akka haalataa dhufteetitti furdifamtee qallifamtee tiniyyoo hin qara'in wallaahi namni osoo jaannata kadhadha jedhu azaaba ofitti kadhatedha achi keessatti. Fakkeenyaaf suuraan faatiyaa waa'ee kadhannaa rabbiin kadhachuudha. Karaa qajeelaa irratti nu qajeelchi. Karaa warra jallatee ka hin tahin. Karaa warra argitee irratti dallantee ka hin tahin jedha jechuudha. Kana booda namni as deebisee yoo takbaaraan qara'uu hin beekin ofirratti kadhata jechuudha. Barumsa namni hin baratinii fi namni barate akka samii fi dachiiti jechuudha. Kuni beekamaadha. Obboleeyyan keenya jechuudha warri qara'aa jiran wallaahi sadarkaa guddarra jiran jechuudha. Sadarkaa guddarra. Maaliifuu ani amma fakkeenyaaf biyyatti hin beeku quraana as dhufe eegale asitti quraana justa 30 marraa 3 buuse arfaffaa irra jira jechuudha. Achirraan hoo kitaabarraa wallaahi kitaabni bakka ol fagaatu gara kitaaba 7 baradhe jechuudha. Toohidaa, Arba'iinaa, Umdatul Ahkaam, Qudaa Qeedaa, ammallee Qawaa'idul Arbaa, ammallee Kashfa Shubahaat, ammallee kitaaba Usuul Thalaataa, Shuruuxa. Kuni kitaaba xixiqqaadha yuuka. Umdatul Ahkaam guddaadha jechuudha. Toohinni illee guddaadha garuu Umdatul Ahkaam hin gahu. Sanaa tokkotti geessin Umdatul Ahkaam. Obboleeyyan keenya akkatti barataa jiran, akkatti bakka guddaa gayaa jiran. Na warri wajjin eegalle akkuma kiyyatti sadarkaa wallaahi kitaabbiin gara inumaa biraa hafeeyyuu garuu barataa jira. Biraa hafee jechuun kee mashguula ta'ee yeroo garii biraa wanni jedha warri seeran takbaaran itti qabsaa'ee barate kunoo gara kitaaba 9 barataa jiran jechuudha. Isinii galee warra amma tafsiira irra jirra jechuudha. Fakkeenyaatti tafsiira quraana suuraa baqaraa finnee xumurree Aala Imraanii irra jirra jechuudha. Isinii galee kanaafi maaliifuu wallaahi laziim namni waa barateef namni waa hin beekne tokko miti gongoma jechuudha. Ani wanni harka kiyya ani nyaataa jiru
wanni ani hedduu natti dhagahamaa jiru wallaahi oqsu billaahi yoo dhugaa barbaadan akkamitti mi'aa akkana mi'aawu kana barachuu dhabee haga sa'aatii kanaa ture akkamitti qura'aana kana barachuu dhabe hadiisa kana barachuu dhabe akkamitti wallaahi yoo rabbiin beekun namaatu yoo barumsa barate yoo hadiisa qara'e yoo qura'aana rabbii qara'e rabbii guddaa beekunu jechuudha yookaan faayidaan takka hin jirtu jechuudha maaliifuu ati sodallee hin qabdu jechuudha akkasuma akkanaan maaliifuu barumsa baratanii akkaatama rabbiin itti gabbaranuu beekun sodaa sii dabala sodaa guddaa sii dabala jechuudha rabbii kan keetii wajji ilaaqaa baay'ee sii kenna jechuudha. Kanaafi ani sookiyaa ustaazota imoo kanaa wallaahi laziim garuu ustaazonni imoo takka akka tasaa taate warri kanaafi wallaahi takka taate jechuudha. Markazoota imoo kana keessaa hin dhabamtu takka taate garuu akkasitti inshaallah obboleeyyantiyaa dhugaa rabbii barumsa barachuun barbaachisaadha. Asumaan barumsa haa barannu isiniin jedha barumsa kenna haa barannu diin kenna haa barannu diin barachuun sadarkaa guddarraan nama gahaa sadarkaa bareedarraan nama gahaa ilmaan ofii namni ilmuma ofii tana guddisuuf dursa haati barumsa qabaachuu qabdi wallaahi laziim wanni ilmoo tolchaa fi ilmoo balleessaa maal inni haadha jechuudha haadha jechuudha dhugaa rabbi haadha namaattu nama balleessa. Tokkoffaa akkamitti yoo jettan haadha adaba qabdu haadha mana keessatti salaattu haadha mana keessatti quraana fuutee qaraatu haadha mana keessatti zikrii jettu haadha mana keessatti abbaa manaa isii wajjin akhlaaqa gaarii qabdu ilmoon kana jalatti guddatte yoo gabbaate maal taati akka gaafititti jechuudha maal taati ilmoon wallaahi takbaaran guddatti jechuudha diin irratti guddatti. Sammuu daa'ima xiqqoolee tana yoo haadha salaattu argite yoo haadha qaraatu argite sammuutti seeftaa fi beekaa akka nama gurguddaatti miti daa'imman dhalatte hooma yoo san sammuu isii seenetu idmee gadi hin dhiiftu sodaan rabbii sammuu isii keessa daa'imummaan seene taanan wallaahi maaluu isii hin jallisu yoo rabbiin qajeeluma ilmoo sanii fedhe jechuudha. Kanaafi ka argite sababa haati sababa namaa taati kanama qajeelchu rabbii alamaati kanama jallisullee rabbii alamaati garuu wanni sababa namaa ta'u haadha warroonni amma sahaaban imaamu ahmad faa jechuudha wallaahi laziim radiyallahu anhu an fakkeenyaaf rahimahullahu rabbiin inshaallah rahmata isaanii haa godhu hunda isaanii sahaaban hangafee hunda isaanii rabbiin argitee ka wallaahi laziim jannata fardoosiin keessa nu haa qubsiisu imaamu ahmad abbaan qabu haadhatu guddise jaran akka kitaaba isaa qara'aa jirru kan daliila isaan godhan kitaaba isaatiin daliila kitaaba isaa yoo waan daliila itti nu gaafatan kitaaba isaatirraa finnu kan imaamu ahmadiin haadhatu guddise jechuudha haati bichaan bar hatta ibnu teemiyallee rahimahullahu ta'ala hunda isaanii rabbiin irraa haa jaalatu abbaa malee guddatan jechuudha. Haadhatu guddise haadha santuuyyuu nama gabbahee caafaruu miti nama gabbahee daannasuu miti nama gabbahee malayaanii adda addaa haasa'uu miti nama ilmoo ofii mana keessatti akkanatti salaatan guyyaa qiyaamaa waan akkanaattu jira guyyaa fuula rabbii deeman waan akkanaattu jira quraana barsiifte ofii qaraate ofii beekti osoo ofii beekuu baatte jara kanaasiin hin geettu ofii waan beektuuf ilmoo ofii barsiifte jechuudha. Ilmoo ofii barsiifte manatti wallaahi laziim manaa galan alatti galan jedha ijoolleen gabbaatu manatti ol deebiti manallee yoo waan gaariin argin alallee yoo waan gaariin argin ijoolleen tun maal taati kanaafuu haati madarasaa ijoolletti jechuun haqiiqa lafa jiru jechuudha. Kanaafi dubartoonni teenna haa baratanii haa qara'anii markaza imoo jajjabeessaa malee haa jajjabeessinuu itti dhufnee haa barannuu haa morkannuu barumsa kenna haa barannuu wallaahi ilmaan teenna haa barsiifannuu ilmaan rabbii yoo isinii kenne ilmaan teessa waan gaarii barsiisaa diinii qabsiisaa harri duniyaan tun homaa miti akiraa fuula rabbiititti walgaya namni guyyaa akiraa san wallaahi laziim guyyaa fuula rabbii san hin qaanfattu hin saalfattu ilmaan tee barsiifte ofii baratte salaata kee jabeeffattee jenna wanni mataa gasi qabachiise hin jiru fuula rabbii duratti jechuudha
ol qabattee deemta. Maal tahinna maali waan gaarii yoo dalagde namni bar maaliif du'a tana maaliif sodaata namni akka malee maaliif waan gaarii yoo hin dalagin waan rabbumaan kee achitti maan naan jedha hamtu wayii yoo dalage namni waan gaarii hin ta'in tokko yoo dalage asitti dachii zinaadhaan balleessee hannaa kaaniin waa hedduu godhe ni sodaata jechuudha. Fuula rabbii yoo dhaqe rabbiin guddaan maaluma naan jedha asumatti maa of hin qoxaaxxorre asumatti maa hin salaannere asumatti maa hin baranne asumatti maa hin qaraanere kanaaf wanni akka barumsaa hin jiru wallaahi mallaqa kafalanii yoo barumsa qura'aana rabbii kana fuula tokko yoo hafazde mallaqa kafalte wallaahi hin xiqqaatan malee hin guddatu. Aayaan rabbii guddoodha yoo baratan waan jettu san yoo qalbeeffatan yoo seeran baratan mallaqa kafaluun gara nama nyaatu. Mallaqallee hageetti kafalantu jira. Kuni kakuma 80 kun garuu hin ulfaata. Kakuma 80 kuni intalti quuftee ol baate jarana. Intalti quuftee ol baate yoo nata haati isii miskiina haati isii yoo nama mana citaa keessa galtee amma 80 kennitu ta'a. Abboo rabbi dhaabama isii haa godhu jennamoo rabbi isii haa qajeelchu jenna. Maaliifuu yoona warri isii rakkataadha dhugaa rabbi.